يودي بس دولة في اللينكاست ميرين اللي دولتي فيه أنا اللي دولي فيه مالين تيجتي اونلاين رنجرتو اصلا بالبلين تريفي أنا مبيك بقى سلكين كاست انا كيجتي ستي متين قبدو سيسان تبدا انت جيسوسا انت أكا جيسوسا guys video sana lagi مال ذاتي ni torki ki yanna kaba mati مالين تيجتي ني مني video shunda kaser tiya kasta injiru video بقى Nuufun deebisu galgala bichaani bakka uumamaa miti. guys dhaggeeffadha akka nama tokkotti waan isin taateen beeku bilbilee fi online irra hin jirtu gaa hin dandeenyu haa kana caalee yaa uummata keenya hayi maal taatensa wallaahi wabillaa nama waan badaa haasa'uu sin barbaadu waan tokkos jechuun barbaadu garuu akka nama tokkotti khalaas geemiin kun immoo ofii mo'achuudhaaf miti katabatte teenyee maallaqa yoo ol gurreef maallaqa uummanni waan hin buusneef namni na harkaaf waan darbuuf amma osoo amma leenca tokko dooraa 350 maallaqa dooraa 350 jechuun yeroo Itoophiyaa qarshii meeqa jechuudha isaa Museen qarshii 50 wayimi 50 wayi san namni buusu hin jiru amma sinigalee so 50 namni ifaarkaa waan darbuuf miira keessa seenee moochisu waan darbuuf isiif immoo faayidaa qabaaf geema qabneef micoon tun fayyaa dhabdeeti miti namaa nutti kaasaa jirti amma isin sinigalee akkana godhachuun isii kuni namni akka wanti nu joo godhaa jirti maaliif jenna fayyaa qabdi hin dhukkubsanne bareedduudha wanta kan taane wanti kana gooneef erga itti seenneefu micootana baasee achi baasne erga itti seenneefu waraqaa haa tolchisiisuuf jecha joo malee wallahi nama waggaa 10 ol waraqaa osoo hin qabaatiin dalagatee meeqaatu jira dhugaa walii himuun bareedaa bar waraqaa bakka carraa feemasummaa kanas harkattee carraa dhageetii nama birattis harkattee namni hedduun jaalatee bakka jaalaluma kana keessa waraqaa haa sirreeffatu jecha joo dhufe malee joollee mana madaam osoo waraqaan qabatiin meeqa mana madaam daleedu takkaa lama miti hedduutu jira jechuudha itti hime qoftu waraqaa malee namni ni dalagataa inneen anaa fi haati faaxeetu geemii kana godhee fi mi'oo yaadattan ndaawum haadha faaxeewu anaa ani erga san booda bakka hayyee waan bareedaa innee wanne enne malee kana booda yoo geemii mo'amte yoo geemii raawwaa argatte maallayni guurramees ni jira beekadhaa kuma dhibba lama waniiraa Itoophiyaa akkas waan akkasii takka ni jirti mana kiyyatti wanti jennee jechuudha illuu eettan illuu waan danda'u gargaaree jira obboleeyyan kiyya maallaqa akkaawuntii irratti jechuudha sinigalee illuuni isin dhaabbanne jechuudha asirratti isin xabaqaa keessanii miti sinigalee bittanii dhaabne jechuudha namni hanqa danda'u hin godhe Oromoodhaaf ka godhe ni arrabsama ka uummata irraa fuudhee ni arrabsamaa jira jechuudha maal gootee faati ati Oromoo maal goote jaanafaan bananee jechuudha miidiyaa kanarratti Oromoo waa godhuun dhaggeeffadha sa'a namni sa'a ofii taa'ee jechuudha sa'a ofiirra sa'a enjoy akkam barbaade fedhu lutaaluu fedhu galabbaxamu fedhu akkam barbaade ta'utti teenyee uummata irraa fuudhanii namaa waa godhuun waan takka jechuudha amanee namni sitti kannuun waan takka namni amanee shilingii si kannuun jiru amma sa'a tanatti jechuudha si amanee namni waa si kannee nama kanaaf godhi jechuun waan takka jechuudha waan hunda caala nama amanamuun waan guddaadha jechuudha shilingii takka namni si kannuun jiru jechuudha sinigalee warri afaan bantan jechuudha sinigalee itti aansuudhaan immoo amma micootana waan dandeenyu gooneemi maallayni achirraayis fudhatamee asirraayis fudhatamee hingaa waraqaadhaaf alaa kulli haal hingaa waraqaaf wanti barbaachisame waraqaan kun anka tolfamuu fi mana qeerroo haa teessuudha akka Oromoon jeetti jechuudha waraqaan kun gaafa hojjifatame moo kara dalagaa seenti yoo dalagaa hin barbaanne dammoo Itoophiyaa deemtee waan barbaaddu haa hojjettu yoo immoo akka isin barbaaddu haa taatu bakka dhumatti kanaafuu tokko fayyaa guutuu qabdi geemara miti ammas geemara bar namni geemara taate giiftii namaafis kan namarraayis harka qabaattee laan nuti amma gaafa geemara taanu giiftis namaanii kannina isin galee giiftis namaanii kannita
warra geemii taphatu irrattis dhayxee waa pushni goota namaanis walitti waan qaqqabaata akkasitti geemii taphatte jechuudha. Lafaa kaatee amma sa'a kanatti geemii Oromoo jedhamee taphatamu hin jiru. Tokkoon keenya gaafa dur akka Oromootti akka maali tenne taphachuu ture. Okay. Amma sa'a kanatti garuu namni akka walii beekutti walii kan. Namni hundi akka walii beekutti walii kan obboleeyyan kiyya. Geemiin akkas ta'e. Geemii amma abaluutti dhufee sii kana jechuudha. Lafaa kee abaluu teenya jee waa darbuun takka illee haftee jirti dura haftee jechuun. Akka moomtu ni beekna garuu achirraa waan namni sii kan yoo jiraate carraa kee yaalataa ittiin haati faatee carraa kee yaalataa Oromoon akka giiftiin akka durii miti namni akka walii beeku walii kanna namni garee walii jaaree hunda giiftii walii kanna isin galee namni akka walii beekutti akka saayibatti akka wal beekutti akka si dinqisiifatanitti dhufanii sii kanna giiftii warri si dinqisiifatu kophaa akkasitti siif kan kanaafuu waan achirraa argatte kaayyoon kanke waanuma namni si hane maa 500 saata dusanii wali gooneeti waraqaa si daleessisna dhageessamoo dhageenye isin koomantii warri koomantii yoo micoon ton boru waataa ta'ellee beeytanii rabbiillee waa hin godhini waan nuti jennellee riikardii jira beekadha isin galee yoo si waa buute ka duraan jiru walii idaane waraqaa si daleessine dalagaa seenta yoo hin jiraanne immoo kalli walii dalagattaa jennee naati faatee dhageessanii jirtan yoo hin taaneewu akkanuma seentee dalagattaa bakka waan rabbi fideen deemtee seentee dalagattaadha jenneen okay jennee wal taane wanni biidoo haayisisee of ajjeesuu deemti jaan dhageeyanii beeku akkasitti hawwini hullaa ነገር ምንድነው ነው እኮ ችግሩ amma bilbilee online injirtu hawwiidhaaf barreesseen ture naan deebisne mee online irra jiranii anna maal jechuu barbaadeeti hin arrabsinaalleedha miciyyoon ijoollummaa qabdi hin arrabsinaa wallahi ijoollummaa qabdi isin galee waan silaayisii ta'e anamma galateeffadhee jaalala namni isii kanneefu galateeffatu qabdi maallaqa caala namni vaayiraalii dhabeeti namni nama isa laalu dhabee nama arrabsaa jira miidiyaa kanarratti haadhaaf abbaa kee arrabsa si arrabsa maatii kee arrabsa abba mana kee arrabsa vaayiraalii jee namni na halaaluuf sagaleeti yana dhagaaniif jee namni asitti nama fixaa jira miidiyaa kanarratti yoon sobde jaa nam meeqaatu vaayiraaliif jee nama arrabsaa jira sa namni wal fixaa jira bar kanama qalee na abaluun nama tumee beekame haajaan jee wal qalaa jira namni miidiyaa kanarratti isiin kanama gadda dhuftee 90 meeqa namni laayivii si ilaale jaalala ummanni isiif qabu kanaawu maallaqa caala moomu caala waaw jechuu qabdeer waa hedduu dalaguu dandeessi barobbaleyyan kiyya sa'an yoon dogongoremee dogongortii naan jaa wallaahi yoon balleessee hambadiin fudhadha nama dila sanarratti moomu osoo hin ta'in jaalala ijoolleen biyya arabaatu mana madaam dalagu kun dalagaa isaanirraa saa isinirraa quuftu quuftu teenyaa geemii qaba jaanii walitti qabamanii isii ilaaluun sun bar jaalalaa bar sa geemii nama meeqaa taphate miidiyaa kana gubbaa namni 10,030 laalamu meeqaa jira sa gammaddee jechuu qabdi moo ani beek wallahi gaamaan isiin taate ani ko giraa gabbaanya akka maakitti jaalaluma kalee bilbilee fi laayivii seeniiti geemii taphadhu namni waan irraa hafe dhufee siifaa kannu deemii taphadhu namni sitti akkanan ta'ini jeeti laayivii akka seentu godhe kaleessa jechuudha. Ijoollummaa qabdi amma micoon isin galee deemii akkanan ta'ini laayivii seeni jeetiin keessaan itti meetteem seeni jeeni seeyise jechuudha. So jaalala namni qabuuf kanaa gammadu qabdi wallahi namni yeroo gabaabaa kana keessatti jaalala akkatti uummata irraa argate hin jiru. Bakka hunat sawu wadduataan nama jaalate kana immoo ifitti jibbisiisaa jirtiin jechuudha. Sirrii miti. Wanti kaante ofan ajjeese wanti kaante ofin balleessoo itti uummanni sunu gaaraantiin qabu ofirraa baasaa jechuudha. So warri arrabsanillee arrabni hin barbaachisu maa arrabsitaniin ma arrabni hin barbaachisu bar arraba nama arrabsuu hin barbaachisu bakka miciyyoon xiqqoodha jaalattanii jibbitanii miciyyoon xiqqoodha wallahi hiriyaa teessanii goona miciyyoonii xiqqoodha bakka tinnish naati osoo yaada qabaatti yaada nama guddaa qabaatti akkana godhattu wallahi laazim osoo yaada nama guddaa qabaatti akka mootummaa teessee ilaallamtee silaa yaada guddaa qabaatti bakka
biizinasa wayii banachuu waa bantee gurguruu ምናምን yaada akkasii mana madaamuu dhiistee namni maaliif dirqamaa miti mana madaam dalaguun dirqamaa miti baay'isawee amma mana madaam deemte lagi ምናምን jechuun dirqamaa miti namni karaa itti biizinasa banatee uummanni raasirraa bitu harkannaan dirqama nama hojjetuun dirqamaa miti baay'isawee akka dirqamatti ilaalina mana huccuu banattee yoo gurgurattee beekamtii isiitiin dalagatte dalagaa sunillee Senegalais osoo sammuu qabaatte beekamtii kanaaf jaalala ummataa kan itti fayyadamti ture jechuudha gana attaa qab bakka kanaatu gis takka wanti nama jarsiisa Senegalais rakkoo keessaanii baate ture jechuudha so እና ይነረብሲናኒ በቃ ኢሳኒ ጆሉማ ይትጅራ ወላሂ ወቢላሂ አና ከማኪቲ ጆሉማ ይትጅራ Senegalais so as malji chokaniju akasi ani hirriba najjira so hirribni saati yagi wallahi yaa ummataki yaa narrabsinaani ijoollummaa itti jira osoo beeyte bakka rakkoo miti namni fedhee kanneef warri kanneefis haa galatooma warri kannitanis warri taaptaap gootanis warri dhuftanii isii ilaaltanis galata guddaa ummata biraa qabdan nu biraayis qabdan rabbii biraayis qabdan wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun bireeda namni dhukkubsate qofaaf nama gargaaru baay'isawee dirqama hanqa namni cabuu eedee nama gargaaruun qabdu maal taate marra taate ni taate tani xurreetan hinaaffaa isinit jira isinillee wallahi wabillahi dhugan isinitti hima jechuudha ለምን እንደሷ አልሆንኩም ለምን እንደሷ ባራድ አልኖረኝም ለምን እንደሷ በትንሽ ጊዜ አልታየውም ይትይስን ይሲሰ ወረበል ካባዱ ጋር ወልቲ ሞወያል ሶ namni dirqama gargaaramuuf cabu madaa'u kufu duun qab maala ጊዜ namni tokko du'e akkanan jettani osoon du'i wal gargaaru qabna osoon cabiin silaabir wal bira dhaabbachuu qabna makmaaksa oromooti moo maal akkas waliin jechaa turtan bar osoo hin cabiin haa gargaaru osoon kufiin haa dhaabbannu osoo inni fayyaa ta'e maarree haa taanu ittan kanaa miti amma micoontu rakkatte rakkoo xiqqoodha rakkoo xiqqishoo rakkoo guddoos miti bakka ummanni maal jechaa jira naagalaan jiru dhageeffadha bakka rakkatte rakkoon sun rakkoo guddoos miti jaayala ummatni isii qabuuf arkine gargaare bar nuti bar lafaa kaanii agargaaramtu jenne ummataatu hin gargaarraa jaalate miiciyyoo ummanni jaalate argitanii ummanni miiciyyoo tana jaalate maal jaan hin gargaarraa waraqaa hin tolchinaaf jaan ummatu maajjee kanas ammas ka arrabsaa jiru immoo ijoolluma takka jechuudha Senegalais duraanis murtii nuti murteessine miti murtii ummanni murteesse ammas teete maallayni gahee jiraaf dhugaa walitti dubbannaa gahee jiraaf maallayni haa daleessifattu carraa waan isiin barbaadu isiitu beeka yookiin dalagattee mana madaamseenu gin dirqama namarraa wanti jechuu qabdi jechuudha namni ummanni gaa mana nama bultiitii achumaan immoo ijoollee qabanii finne irra keenya akka oromootti anaa fi ana qofa osoo ta'e hunda keenyaatu fidee irra kaa'e waan ta'eef hawwin illeen haqa qabdii irra laalinaa wanti hin jeenaani wallahi laazim anqan nama danda'u tokko dandeessee jirti gizee boochus boo'irraa as qabdee gizee ofin ajjeesettee fiides as qabanii ofit qabanii hamaa koo hamataa koo jedha Senegalais oromoodha isiin illeen ofitti qabdee jirti wallahi dhugaa walii himuun bareeda bar yaa maali inni namni isaan caalee isii qabeen jiru wallahi laazim hawwi loleeni maaree loleeni osoo hin ta'in akka nama tokkotti dandeessee jirti waan takka miiciyyoon ijoollummaa itti jira lafaa kaatee lolti hindi isti baay'isawee ay maaki namni anaafuu akkana dubbatu hin jiru bar annamaaf garuu namni akka xiyyaa wallahi annami naan ta'u namaaf garuu nin ta'a nama akka xiyyaa ni jira ሰው አይወጣልኝም እኔ ግን ለሰው አይኔን አውጥቼ ነው የምከራከረው ወላሂ ወኺ ነማፍ አከዋን ወንቲ ኺየት ኢጀባሴትን ተከራከረች ወላሂ ላዚም አናም ግን ነምኒ ይምቦ ወላሂ በዳስ ጎኔ ጉቱስ ጎኔ ነው መናረብሰም amma ani kaleessa giftii gizeen kan wallahi giftii keessaan qabu ture geemii taphachaan jiru eessaan fide itti guuttadheetiin kanneef jechuu because maaliif haadha ittee neamti Senegalais anis akka ilmooti yaakko obboleetiiti yetti ilaala Senegalais miti
kanaafuu geemii sinirraa yoo nafe bireedaa hin ta'u jeetiin dhaqee kaardii itti guuttadhee waan danda'u puush godheef jechuudha. Isaan irratti illee arrabsamaa jirra jechuudha. Puush hin goone jaaniin arrabsaa jiran isaan irratti illee jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti arraba hin arrabsinaati. Kottu beekalaa dura profaayilii kan kee jijjiiradhu. Okay? Profaayilii kan kee jijjiiradhu obboleessa kiyya. Michi isaa ja'a fakkaata profaayiliin kan kee. Allaatti osoo asiin achi deemtu riqa fuudhu deemtu fakkaata. Suuraa maskootii irraan kaatee nama arrabsita obboleessoo. Bara namni suuraa ulaa jala kaa'uu dhiisate maskootiin kaatee nama arrabsita. Zift. Naman tuqu malee yoo nama tuqe wallahi lixi godhee lafa sakaan. Nama callisoo ofirraa sodaadhaa gisee waa jennu wallahi heechecheette wallahi laazim. Intala የጭሮ ልጅ ለዛው መናሪያ ነው ሰፈሪ ገባ ልክ ነው መነግራ አባ ፈዴ ቤካ ጨልስና ማለ ነማ ጀላ ኑሯን ብሬዱ ጀኔ አነ ምን እንቃመዳ ምን ነቆላ ጅረም wallahi guys gista ka namni tokko tokko obse isin ficcisiisa wallahi guys ifa mana godha wallahi namni gista ka tokko obse isin fixachiisani beektan I'm sorry warra balkaaba way waan jeen arabsiisu arkitan bar nama arsabar warabbal oh my god I'm sorry guys ifa mana godha shi waan isin nakabajaniif nama kabajanira waan badaa dhagaw nama ulfaata misanii isin kabaju waan isin kabaju wallahi maal godhaa jirtu tunuu mee muyitirraa haasna akkas yaaboo biiqii qoftu san arrabsinaati dhiisaanii yaa ummata bakka haya atio maali jirta maalin jirari nagamu fon jira adis geemii taphachuu deemta jaan yoom taphattoo nanta badda garu nanta badda amma maaki sitini madage ani wajiro jedamini re na kaza boda bre saati rafti keti beskisi wargatto jechuun dandeessaa naan jedhe ayee bakka rakkoon qabu na barbaadina hojjedha jedheeni itti haasofnee turre kaza arra iriyaasa bukkeedha gaadanyuma isaadha suuqii mana giftii kennamu jechuudha ababaa ashaangulliiti beeskisa hojjedheefi ture garuu viidiyoo suni saati yoo inni amma laayikii 20 galte birri Itoophiyaa 100 galchanaan jedhe yoo nama galee ammoo mana dabarsaa garuu guyyaa tokko darbee jennaan intina inka shafana jedhe inna amma 11 geenye irraa ijoollee si jala jiranis itti mina laayikii bichaa naaf haa godhan beeskisa naan galle wallahi irra deebi naan galle oy viidiyoo si dhageeffachiisu atuma irra deebi viidiyoo namaan an dhageessine atuma irra deebi annamaa miti kiyya beeksisa hojjetta beeksisa qarshii maale fooloo chaalenjii fooloo sii kenname no chaalenjii fooloo miti mana uffataan mana giftii ashaangulliitii fa'aa ababaa fa'aa namaa kennamu jira mini qarshii meeqa beeksisa maallaqa guddaadha yoo amma laayikiidhaan laayikii kinoodha inni min qarshii meeqa akka beeksisu garuu Sigalee mamaati. Kino? Takka irratti naagaleen beeku. Takka irratti naagaleen beeku naagalee jira wallahi bayooti inda zaarii ገብቶኝ አያውቅም hedduu naagale. Dage. Ashi na wallahi keessummaa nama bira jira isin galee as olluma shiituma ol fadheedhu. Dage. Waan takka settiin
kuma diddama jechuun gisuma waan akkumatti taphattee ulaayi kuma nama kuma diddama sii godhusanii mi? Ichinooma bakka viidiyoo kana laayikii kuma diddama naa galchuun birrii Itoophiyaa kuma dhibba naa galaanamu. Akkasitti miti erga hojjechuu qabdu. Dirqama haasooyiteeti walleedhaan waan tokko hin hojjettu ati. Meeqa siif godhan amma? Mammaaraan hin barbaadu. Amma kuma meeqa galee qolan qaba. Amma gadhiise sa'aatii lama ergaan gadhiise. Kuma saddeet bichaa ta'a. Kuma 12 gee. Laayikii kuma 12 argattee? Sa'aatii lama keessatti. Jaayaan naqabee of ajjeessu deema ittis ma viidiyoon hojjettu guzuma san kuma diddama fooloo kuma laayikii kuma diddama harkattaa koomantii kuma 5 ol harkattaa sammuu kuma 100 ta'e fudhattee viidiyoo hiitee jechuu sammuu namni iyyaan ni dhiistati akkasuma gootaa Oromoo waan gaafattu kuma 100 naa kan nu deema itti siif hin godhan ayyaa amma. Are ingochaa jiru dhugaa galatooma share amma gadhiise bar godhaniiru. Dhugaa alfaatashi kabajamaa naa jiraadha. Geetan galatooma jecha siniin qabu naaf ulfaadha. Rag